achi booda immoo jaalala kee siree jalatti naaf ibsi jechuu barbaadde na fakkaata. ስለዚህ አሁን አንተ ቡርኪና ፋሶ ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያ አይደለም ከዚህ በኋላ ሙጫን ጆን ዳንኤል ጀደም ኩን ኦሶ ኦሮሞ ሚዲያ ከነራ ገንዳወል ቆቾ ኦሶ ገንዳወል አጅ ኦሶ ገንዳወል ኛት ኩታኪ ጫለክ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ አገርተኒ አርማሲ ገርተኒ akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo Mansuur Jamaal Joon Daani'el akkasumas viidiyoon haadha Faaxees ni jira. Viidiyoon kunniin yookiin waa'een isaanii torbaan kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana gubbatti haasaa guddaa ta'ee jira. Namoota hedduu haasofsiisaa jira. Viidiyoo kanneen qabadhee dhufee jira haga xumuraatiitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii chaanaalii kanaa haga ammaatiitti hin ta'in yoo jiraattan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaati jalqabaa gara viidiyootitti. Achi booda immoo jaalala kee siree jalatti naaf ibsi jechuu barbaadde na fakkaata. Sirba kana si dhageeffachise hiikaa walaloo sana himtaa jechuudha. Sirriitti dhageeffadhu. Sirbicha sirriitti dhageeffadhu. Reetani jaarsisa qacamaa muree mana jaarsisa. Hammattan goona barbaachisaa. Gogo faadaa miti amma dhuusiree keessa naalliti. Maaloo yaa fungeetiya meedawaa kan keessa nanaagiti. Maaloo yaa fungee kiyyaa meedawaa kan keessa nanaagici jedhe xumurarratti maal jechuu barbaade? Maal jechuu barbaade? Kana jechuun ani jaalala keetiin qabameera. Dawaa biraan qabu jaalala kee yoonaa kanatti malee fayyuu waan ta'eef jaalala kee naaf qoodi jechuudha. Waa'ee majaalalaati. Waa'ee majaalalaati akkanatti yaada irratti kennaa jiranii. Jaalala kaa. Jaalala keessan naaf qoodii jaalala waliin dhadhamannaa jechuusaati. Dawaan isiin jechuun fakkeenyaaf wanti siisaa jechuun haala fi amalaan isaa wajji jiraachuudha. Mee jaalala keessan naaf qoodii. Jaalaluma hidhee yaada garuu. Maaltu jira wanti biraa? Dawaan jaalaluma bira kanuma fani. Isimu jaalala ka. Jaalala makaa jaalala akkamitti jira ree? Hinqicamaa. Sirriitti na jaalata. Maal jechuun jechisaa sun jaalala jechuu isaan fakkaate garuu akka beeku. Maraan beeku. Maaloo yaa fungeetiyyaa mee dawaa kan kee sana naa qicci maal jechuudha mee akkamitti hubattan isin namoonni kunniin akka ofii isaaniitti hubatanitti yookiin deebii gaafii kanaa ni ta'a jedhanii kan yaadan yaada isaanii akkanatti ibsanii jiru isin deebiin isaa yookiin akkamitti hubattan mee yaada keessan waan hubattan waan isinitti fakkaate koomentii jalatti naa barreessaa. Mansuur akka si agarrutti reefu akka tuuxetti ilmoo akka qabduu fi bultis akka jaartee turte amma immoo yeroo wanni hundi si guutamee jiru kanatti waan hunda osoo qabdu Mansuur maaliif bultii hin qabatin? Bultii dura immoo jaalalaan qabamtee ni beekta yoo qabamtee jiraatte yoomi ka jaalalti haalaan akkaan si qabda sanboodoo maaltu ta'e jalqaba kanarraa nu himi sanbooda kana bultii deebinaaf. Galatoom yaani muslima alhamdulillah muslimni immoo hanga afuritti fuudhu ni heeyyamamtii fi kanaaf jennaan an amman afur ga'utti haadha warraa qaba jedhee hinaasa'u gaafan afur ga'e garuu haadha manaa qaba jedhee arfanuu niqaabaan inshaallah nan mul'isa ammaaf garuu haadha manaa qaba jedhee hinaasa'u gaafan afur ga'e garuu afraffaan kunoo kana haadha manaa qaba jedheen. Akkam afur bikka takkaa guuttee moo wal jalaa hiitee? La. Afur al tokkicha tun ta'in afur gaafa ga'anii jedhanuun haadha warraa qabaa jedhee naasaa. Ijoolleewwan hin qabamu. Ijoollee tokko tun ta'in ijoolleewwan qaba. Ijoolleewwan jechuun lamaa ol ta'uu danda'a, sadii ol ta'uu danda'a garuu tokko oli. Waaw. Si galteetti dubbiin? Galte. Mansuur Jamaal gaafan afur gaheen haadha warraa qaba jedhee haasa'a. Guyyaa afur fuudhe yookiin gaafa afur gahe haadha manaa qaba jedhee uummatatti dubbadha malee achii gad ammoo haadha manaa tokkos lamas sadiis yoo qabaadhe haadha manaa qaba jedhee yookiin haadha warraa qaba jedhee uummatatti hin beeksisu yookiin hin dubbadhu jedhee jira. Waa'een kun yeroo baay'ee Mansuur Jamaal waa'ee maatii isaa kanaan wal qabateeti jechuudha. Waa'ee haadha manaatiin wal qabateeti yeroo baay'ee ni gaafatama garuu deebii kana fakkaatu deebisee jira.
deebii gahaa ta'e deebisee jira. Maaliif amantiidhaan wal qabsiises deebii irratti kennee jira. Inni biraa ammoo biyyaa erga bahee bubbulee jira. Biyyaa bahuu isaa kana wajjin wal qabsiisee namoonni hedduu waan hedduu dubbataa jiru mee haa ilaallu. ስለዚህ አሁን አንተ ቡርኪና ፋሶ ይሆናል ማለት ነው ኢትዮጵያ አይደለም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊም ነኝ ቡርኪና ፋሶ ነኝ እዛ ስሆነስ ምናምን ነህ ቡርኪና ፋሶ መንሱር ቡርኪና ፋሶ ይሆኛል ብሏል። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ከስሙ አጠገብ ያለውንም ባንዲራ ቀይ ቡርኪና የኢትዮጵያ ጠፋ እኮ Mansuur Jamaal erga biyyaa bahee yookiin gara biyya Burkina Faasoo erga deemee bubbulee jira. Ji'oota hedduu lakkoofsisee jira. Waa'ee kanaan wal qabatee namoonni hedduu yaada garaagaraa kaasaa jiru. Shakkiidhaan jechuudha. Mansuur Jamaal biyya keessatti waan barbaadamaa jiruuf dhiyeessee gara biyya Burkina Faasoo deeme jechuudhaan namoonni tokko tokko yaada kaasaa jiru. Namoonni tokko tokko ammoo Mansuur Jamaal hojiidhaaf gara biyya sanii deeme jedhanii dubbataa jiru. Kun kan dubbatamaa jiru shakkiidhaan. Inni ammoo garuu an hojiidhaaf gara biyya kanaatitti deeme jechuudhaan yaada isaa kaasee jira. ዋኤ isaa dubbatee jira። ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እንደዚህ ቀን በህይወቴ ረክቼ አላውቅም። ይሄ ቪዲዮ ተከታትለው ነው ማለት ነው። hojii kana fakkaatu godina Arsii Lixaatitti hojjetee jira. baay'ee namatti tola dhugamaan baay'ee nama gammachiisa. Kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru, wanti namatti tolu hin jiru. Joon Daani'el godina Arsii Lixaatitti hawaasa keenya, uummata Oromoo bishaan qulqulluu dhabee rakkataa jiruuf bishaan akkanatti baasee jira. Dhugamaanuu namatti tola. Hojii kana hojjechuu kan danda'e dhuunfaa isaatiin. Hojii akkanaa kana yeroo baay'ee kan hojjetu yookiin kan arginu qaama mootummaa yookiin mootummaadhaan hojjetama. Garuu inni dhuunfaa isaatiin hojii bareedaa akkanaa kan hojjetee uummata bishaan qulqulluu argataa hin turre akka bishaan qulqulluu argatu taasisee jira. ዋትስአፕ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? እንደሚታወቀው እንግዲህ በቅርቡ አርሲ ሄጄ ንጹህ ውሃ ፕሮጀክቴን የመጀመሪያውን ሰርቼ እንግዲህ ቪዲዮ አጋርቼ ነበረ። ያንንም ቪዲዮ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ከጥላቻ ይሁን ከአለማወቅ ይሁን በመነሳሳት ነገሩን ወደ ዘር ወደ ብሔር በመቀየር አካውንቴን ሪፖርት አድርገው ቪዲዮውን አስጠፍተውብኛል። ድጋሚ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ አካውንቴን ብዬ የሰራሁትን ቪዲዮ ሪፖርት አድርገው አስጠፍተውብኛል። ፋሚሊ ሁላችሁም የገባችሁ አካውንቴን ኮፒ ሊንክ አድርጉት። የስራ አይቆምም። ማንም ምንም አረገ ሪፖርትም ተደረገ ሰው ምንም መጥፎ ፊድባክም ሰጠ አይቆምም። ገና 12ቱም ክልሎች ላይ ዞሬ ንጹህ ውሃ ፕሮጀክቴን እንግዲህ ለሁሉም ሰው ንጹህ ውሃ እንዲዳረስ አደርጋለሁ። ጋይስ እወዳችኋለሁ። ፋሚሊ ጆን ዳንኤል ይቀጥላል። አንቆምም ፋሚሊ hojii hojjedhe kana iddoo kana qofatti hojjedhe hin dhaabsisu. Naannoowwan hafan yookiin naannoowwan biyya keenya keessa jiran hundattuuyyuu ni hojjedha jechuudhaan waadaa galee jira. Inni biraa ammoo hojii inni hojjete kana gara biraatitti jijjiiruudhaan namoonni hedduu irratti duulaa turanii, irratti ka'aa turanii, qeeqaa turanii, hojii isaa kana tuffachuudhaan maqaa balleessaa turanii, hojii hojjete kana beeksisa hojjete malee qarshii isaatiin hin hojjanne jechuudhaan namoonni hedduu irratti ka'aa turanii jiru. Waa'ee kanaan wal qabateeti jechuudha. Qaamni ilallatus waa'ee kanarratti dhugaa jirtu baasee jira. መረጃ ለማጥራትና ለማረም የመጣሁት ምስጋና ጎበዜ ይባላለሁ። ከወተር ፎር ጉድ ግሎባል ዴቨሎፕመንት ማኔጀር ነኝ። ድርጅታችን ወተር ፎር ጉድ እንደ አንድ ትልቅ ራዕይ ሰንቆ እንደቆመ ድርጅት በጎ ምግባሮችን አንግቦ ለሀገር ለመድረስ ተስፋ ይዞ ከመጣ ጠንካራ ወጣት ጋር እድሉን አግኝተን አብረን ለመስራት የወገንን ደስታ የማየት እጅግ በጣም የሚያኮራ ተግባር እንደሆነ ይታወቃል። ሰሞኑን መልካም ስነ ምግባር ያለው እጅግ በጣም ከምንወደው የሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆነው ከጆን ዳንኤል ጋር በመተባበር በምዕራብ አርሲ ዞን በዶዶላ የተደረገው እጅግ በጣም አድካሚ ነገር ግን ብዙ የወገኖቻችን ደስታና ፈገግታ የታየበት የውሃ ማውጣት እንቅስቃሴም የተፈጠረው ከላይ እንደገለጽኩት ጆን ዳንኤል ፈንድ አሰባሳቢነት ከድርጅታችን ከወተር ፎር ጉድ ጋር በመተባበር ለወገን የመድረስ የመልካም ስነ ምግባር ዓላማ እንጂ ምንም አይነት የማስታወቂያ ዓላማ ወይም የማስተዋወቅን ዓላማ ያነገበ እንዳልሆነ በአክብሮት ለመግለጽ እንወዳለን። ለተጨማሪ መረጃ እና ጋፊን namoota hedduu deebi'eera jedhee yaada waa'ee kanaan wal qabatee namoonni hedduu beeksisaa hojii kana inni hin hojjenne jechuudhaan maqaa isa balleessaa turanii dhugaan jiru kun akkanatti bahee jira. Hojii kana kan hojjate isuma jechuudhaan ragaa bahanii fi jiru. Mucaan Joon Daani'el jedhamu kun osoo Oromoon miidiyaa kanarraa gandaawwan qochuu osoo gandaawwan ajjeesu osoo gandaawwan nyaatu
kutaa kiyya caala jedhe osoo Oromoon beekaa wallaalaan xiqqaa guddaan sheeka fadheesin Oromoo hundi miidiyaa kanarraa wacu hawaasa Oromoo Arsii akkasitti rakkate nama 10,000 ol bishaan isaan duraan achi keessaa fayyadaman akkuma viidiyoo irratti argitan bishaan duduba keessaa laga wahii bishaan duduba keessaa wahii harreen warii wanti bineelda jedhame hundi achi fayyadama namni achi miicata achi dhugan achumaa osoo isaan jiraatan mucaan kun information dhagahee achi deemee hojii hagana gahu bishaan lafaa baasee ummataaf gumaachee onnee dhalootaa irratti ishaaraan banne kaayatee jira osoo isin jirtan. Kana jechuun baay'ee ulfaata. Mucaan hojjetuun isaa maa hojjete miti. Bitaam itti desne midhaan nama gaariidha. Waan tokko isinitti himu kan beekuu qabda. Maaliif waa'ee mucaa kanarra deemtee dubbatta akkan jenne bichaa. Sababni isaas namni tokko sa'aatii waan gaarii hojjetutti jajjabeeffamuu qaba, bira dhaabatamuu qaba, sappoortii godhamuu qaba. Namni hin dogongoru miti, namni badiin dalagu miti. Namni abbaan fedhe badii dalaguu danda'a, waan fedhe hojjetuu danda'a. Garuu sa'aatii inni hawaasaaf, ummataaf waan gaarii hojjetaa jirutti bira dhaabatuun Oromoo Tigree saba fedherraa haa ta'u. Sigalee namummaa qabda yoo ta'e sa'aatii inni waan gaarii hojjete sanitti bira dhaabadhu sappoortii godhi waan dandeetti yoo dadhabde viidiyoo hojjedhu jajjabeessi. Kanaafuu ijoolleen tiktaakaroota Oromoo biyya keessa abbootiin qabeenyaa diiyaaspooraawwan biyya alaa biyya keessa shame on you osoo isin jirtan waan akkana arguu baay'ee ulfaata. Keessatti uf laala. Ijoolleen tiktaakaroota biyya keessa jirtan yoo waan biraa dadhabdan Oromiyaa keessa gizee deemtanii bakka garaagaraa ilaaltan rakkoo uummanni keessa jiru bakka silaa rakkoon jiru video waraabati ummata biranga ummata biranga batu ni danda'a. Namoonni tokko ijoolleen kenneen namoonni beekamtii guddaa qabdan sooshaal miidiyaa kana irratti rakkoo hawaasni keenya keessa jiru rakkoo uummanni keenya keessa jiru yoo xiqqaate viidiyoodhaan waraabdanii uummata bira geessitanii akka rakkoon uummata keenya hawaasa keenya furamus godhaa hin jirtanii akkasumas yoo namoonni kunniin ammoo namoonni biraa dhufanii uummata keenya rakkoo keessaa baasan maqaa balleessuudhaan itti duulaa jirtanii wanti akkanaa kun sirrii miti uummata keenya rakkoo keessaa baasuuf haa hojjennu waan akkanaa kana irraa of eegganna. إنا لله وإنا إليه هذا فات السوشيال ميديا إرت أكن ساعة والله وري مولسيتن وين إسي مير فيديو إسي تتكلم بيجتشودان وري مولسيتن توكو وري مولسيتن لام توكو تتالي شير ناقولا قام شير قولا شير غدا جبادaka nama kuma shan barbada nama kuma shan olorti miliyoona tokko kuma dhibba ja'a baadhee nama kuma shanii gadi irratti nagarsiisu wallahi billahi tillahi kunooti isin agarsiisuu danda'ama la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa لا حول ولا قوة إلا بالله torban kana social media hawaasaa kana irratti haasa'a guddaa ta'ee jira viidiyoon haadha faaxee gadi baheera jechuudhaan namoonni hedduu irraa haasaa jiru viidiyoodhaanis agarsiisaa jiru mee ilaallee walitti adeebinu. شوف والله لا مي يتعلمنا ما شوف شوف أقدرتني أرمسي قدرتني نأذى بتيك توكني سأقول لنا دلوقتي هلا يقولوا هذا بعدين قدرتني شوف قدرتوا تكولي قولي دي ناس كوتشي ساسلا لا شوف أقدرتني شوف كوبلينكي وانتي غيسا يو كوبلينكي أتنقم دكا هذا قبضوك وبليتين قبضو namni haadha qabu namni obboleetti qabu kamitti kufaatii shamarraatiif akka gammada idee laayifii gubbaa taa'e qoy ati namni kun silaaluunsa humna gariisi fakkaate waan guddaatti fakkaate hoolummaa kan keessa ilaalanii bada silaala malee uummanni beekamtii qabaattee silaalutti hin jiru uummanni dayyuusummaan ta'e silaaluu jiran nama miidiyaan itti fayyadamu jiru si qofaan agareen namni kun miidiyaa fayyadamaa ammoo ati miidiyaa si fayyadamu jira maaliif yoo nan jette ati nama ganaa hojjetee bakka guddaa gahu deemu gaafa bakka kana dhaabbattu jireenya kee fuulduraatiif maal yaaddi ganaa dhaluun deemtu ganaa akka namaa fuutee ilmoo harkachuun teessu ilmoon teetis akkanuma biyya gurti ta maqaa Oromoo balleessitus tanuma ilmoo teeti atis maqaa Oromoo balleessita ilmoon teetis akkanuma maqaa Oromoo balleessiti
azarree kan kee badaan akkanuma biqilaa deema. Saniifuu sirreessitu waan akkanarraa of sirreessi. Saniifuu nama sammuu qaboo taate miidiyaa fayyadami. Miidiyaan sitti fayyadamini. Fayyaa bocolaa jazbaa mataa guddaa. Viidiyoon kun viidiyoo haadha faaxeetii icciitii isiitituu bahe jechuudhaan sooshaal miidiyaa hawaasaa garaagaraa irra oofaa jiru. Kana hundi kennaayyuu hubachuu qabna. Waanuma namni qabu qabdi malee isiinis waan biraa hin qabdu. Haadha ni qabdanii, obboleettii ni qabdanii. Yoo dhugaa ta'es maaliif akkanatti kan hunda maqaan wal balleessuun barbaachise. Viidiyoon kun viidiyoo isiiti jechuudhaan namoonni hedduu yeroo ammaa kana irraa dubbataa jira. Asirratti wanti nu beekuu qabnu yeroon ammaa kun yeroo AI yookiin Artificial Intelligence jechuudha. Yeroo kana suuraa keessan fuudhanii gara viidiyootti jijjiiruudhaan akkuma salphatti maqaa isin balleessuu danda'u. Kanaafuu hagam dhugaa akka ta'e osoo adda hin baafatin dubbachuun sirrii miti. Isiis akkanatti maqaa balleessuun gaarii miti. Haati faaxee yoo aariin irraa gale isinuu maatii isaa suuraa isaa poost isinii godha jette yoo isin akka carraa taate kabiraa poosti goote immoo ani waan amma isin nama 7,000 irratti isinitti hime kana yoo inni sirrii ta'e gurbaan an jedhaa ture sun kanaa isiniin jedha. Amma kun waadaan an isinii galu kan. Gurbaan an dheengadda isiniin jedhaa ture sun kanaa isiniin jedha. Yoo Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irratti yaada qabdan yaada keessan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'en maatii ta'aa laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarra. Hangasitti yeroo gaarii.